Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya salaamtaan xiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtanis sinaa geessu. Egaa akkumaan beellama siniif seenee sagantaa kiyyaa kanarraa qabadhee siniif dhiyaadheetan jira. Egaa sagantaa kiyyaa kanarratti jechuudha warroonni WhatsApp GB WhatsApp platformiin siniif hojjetu jechuudha. Haala salphaa ta'een jechuudha wantoota garaagaraa appilikeeshinii lama godhachuudhaan jechuudha haala salphaa ta'een haala itti WhatsApp lamatti fayyadamtan Facebookii lamatti fayyadamtan Messengerii lamatti fayyadamu mobaayila tokkoon jechuudha haala itti fayyadamtan qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira nafaana turaa na hordofaan jira. Egaa WhatsApp lama godhachuudhaaf jechuudha wanni nu barbaachisu appilikeeshinii tokko pilaastorii keenya keessaa buufatuun dirqama yaa pilaastorii keessa ni galtu jechuudha. Pilaastorii yeroo galtan haala kanaan jechuudha sarchii kanarratti jechuudha yaa sarchii kanarratti parallel space multi accounts ka jettu jechuudha yaa haala kanaan ni barreeffattu yeroo haala kanaan isiniif barreeffattanii isiniif fide jechuudha irratti dhootanii yeroo irratti dhootanii isiniif fide jechuudha kan awwalaa kana jechuudha kan dongorre kan awwalaa kana ni buufattu jechuudha yaa anama buufadheen qaba open maratan isin argisiisa jechuudha yaa isin install yeroo godhatan open irratti yeroo dhootan jechuudha yeroo open irratti dhootan haala kanaan isiniif fide jechuudha yeroo haala kanaan isiniif fide harka bitarratti yeroo lamaaf buttu jechuudha fakkeenyaaf yeroo tokko abunnu ammallee kalamata abunnu egaa yeroo haala kasadaffaadha jechuudha kasadaffaa haala kanaan isiniif fide jechuudha more apps ka jiru kana jechuudha yaa irratti kilik ni gootu egaa achi booda haala kanaan barbaada jechuudha WhatsApp lama fayyadamuudhaaf jechuudha WhatsApp kana lama goona malee WhatsApp biraa buusuun nurraa hin eegamu jechuudha yaa fakkeenyaaf WhatsApp lama fayyadamuudhaaf jechuudha WhatsApp ichumarratti kilik goona egaa achi booda haala kanaan nuuf dhiqa jechuudha yeroo haala kanaaf nuuf dhiqa jechuudha WhatsApp jechuudha sekoondii takkaaf jechuudha sekoondii takkaaf gad ragganna jechuudha yeroo haala kanaan gad ragganne gad bunna jechuudha gad bunneeti create short ka jettu irratti gad bunna jechuudha yaa irratti gad bunna yeroo irratti gad bunne haala kanaan shortii nu godhee WhatsApp laasii nu godhee fuula mobaayilaa keenya irratti nuuf baasa jechuudha fakkeenyaaf Facebookii lamammaas fayyadamuudhaaf jechuudha fakkii ida'uutan jechuudha fakkii ida'uutan irratti ni argitu UFD qabaa ida'uutan irratti kilik gootu ammallee Facebook jechuudha Facebook nu kan awwalaa kananni Facebookii lama godhachuudhaaf jechuudha irrumatti dhootan jechuudha egaa akkuma silatti san dhiqee nuuf fide jechuudha haala kanaani yeroo akkasitti dhiqee wanillee Messengerallee waliin fide jechuudha aad ka jettu irratti kilik gootu egaa haala kanaan yeroo irra kilik gootan jechuudha akkuma silatti isiniif himee sekoondii tokkoof gad raggattu jechuudha gad raggattaniiti yeroo gad raggatan create short ka jettu irra gabbuttu ammallee laasiinuu ta'a jechuudha ammallee Messengerallee haaluma saniin gadi buttu jechuudha create short ka jettu irratti buttu jechuudha delete soon taane create short ka jettu jechuudha isa kan harka bitaa irratti buttu yaa haala kanaan yeroo create shortii nuuf ta'e jechuudha baak jennee fuula mobaayilaa keenya irratti deebina jechuudha fakkeenyaaf baana adeebinu egaa wanni suni kana jechuudha kuno WhatsApp laasiyee Facebook laasiyee Messenger laasiyee jira egaa kan duraanii kunoo kana jechuudha Messengeriinis kunoo kana WhatsAppinis kunoo kana Facebookinis kunoo kana jechuudha hundinuu mataa mataatti qaba jechuudha garuu lama godhannee jira jechuudha fakkeenyaaf WhatsApp kana irratti yoo dhoonne jechuudha hin baramne amma jechuudha kun amma haarawa fakkeenyaaf irratti yoo dhoonne haala kanaan nuuf fide jechuudha yaa banuu ni beektu jee abdii qaba akkuma WhatsApp duraanii banattanitti banatuu ni dandeessu fakkeenyaaf ammallee jechuudha Facebook jechuudha Facebookii irratti ni dhootu jechuudha yeroo irratti dhootan warri akaawuntii lama qabdan jechuudha yookiin ammoo akaawuntii lama qofaas dhabdanis irratti banatuu ni dandeessu jechuudha haala kanaan isiniif fide jechuudha yoo banatuu barbaadan yaa create new Facebook account ka jedhu irratti dhootanii yoo immoo garuu imeelii akaawuntii biraa qabaatan jechuudha imeelii keessan ni gashitu jechuudha haala kanaan egaa haala kanaan yeroo imeelii keessan gashitan paaswordii bakka paaswordii jechuudha paaswordii keessan ni gashitu egaa paaswordii keessan yeroo gashitan jechuudha login ka jettu jechuudha asirratti ni argita UFD qaba yaa ishirratti kilik gootu akaawuntii keessan kan biraa banattan jechuudha egaa haala kanaan isiniif
bana jechuudha shabakaa kiyyatti xiqqoo da'iifa yaa'u ni eegganna. egaa wanta adda addaa jechuudha appilikeeshinii adda addaa appilikeeshinii waan akka instagraama egaa haala kanaan yeroo nu bana jechuudha ok irratti kilik goona. egaa haala kanaan amma akoontii biraatiin sheeneetan jira jechuudha feesbuukii lama godhadheetan jira mobaayilli tokkuma jechuudha akkuma argitanii yaa'u miseenjeraas banuudhaaf jechuudha duubatti ni deebitu miseenjeriin kunoo tanaa irratti kilik ni gootu jechuudha yeroo irratti kilik gootan yaa'u irratti ni dhoottu jechuudha. egaa achi booda haala kanaan ni banattu jechuudha ishiismu miseenjera keessanis haala kanaan ni banattu feesbuukiin lama siniif ta'e miseenjeriinis lama siniif ta'e itti bashannanuu dandeessu jechuudha koontinii kana irratti kilik goona amma nuuf banama jira jechuudha waatsaappaas akkuma siniin jee banatuu ni dandeessu jechuudha feesbuukiin duraanii akkuma argitan kinoo kana suni maqaan bichi jechuudha inni irratti bane akoontii biraatiin bane jechuudha kun feesbuukusuma biyya sanii jechuudha barsiisaa mangistii oromoo app isa jiru kana jechuudha sanammoo duubatti yoo gargaree ilaalla jechuudha suni kinoo kana facebook class ka jiru kana jechuudha irratti kilik goona sunammoo sultaan jaa jechuudha waan feesbuukii biraa ta'eef jechuudha egaa haala kanaan appilikeeshinii garagaraa jechuudha akkuma argitan asirratti sultaan jaafaraa jaa haala kanaan jechuudha kun akoontii biraati jechuudha yaa hundaafuu haala kanaan akoontii lama warri qabdan haala kanaan feesbuuk keessan lama godhachuu ni dandeessu waatsaappaas haala kanaan lama godhachuu ni dandeessu jaa egaa siniif gala jee abdii qaba jechuudha yoo siniif hin galnis koomentii irratti gara miseenjeraatiinis siniif deebisuudhaaf qophiidha yookiin irra siniif deebi'uudhaaf jechuudha yaa'u garuu akka siniif galee dhibbaan dhibbatti abdiin qaba yoo siniif hin galnis balballi keenya banaadha jechuudha haa ta'u malee ammallee viidiyoo keenya sheer laayik koomentii godhuun dirqama oromummaa keessaniiti egaa ammallee dabalataan jechuudha warroonni peejii keenya jechuudha peejii keenya laayik godhuun dagatinaadha peejiin keenya kana jechuudha oromoo teknooloojii app ka jiru kana jechuudha egaa peejii kana laayik nu godhuun dagatinaadha amma nama 4,900 meeqa garuu laazima peejiin kun laayikni isaa baay'atu qaba yaa'u peejii kana walitti qabna jechuudha sunatu irraa barata jee abdiin qaba peejii kana guddisuu qabna oromoo guddisaadhaan jaa maal oromoon namuma 4,900 feesbuukii banate moo silaa miliyoonaan lakkaa'ama peejii keenya hundaafuu laayikii nu godhaan jaa yaa'u barnoota peejii keenya irratti darbu jee sheer koomentii nu godhuudhaan haala saniin isin biraan ga'uudhaaf qophiidha jechuudha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu torban gaarii baay baay